Wabi. Akkam jirta? Sagaleen keenyatti hin dhaga'amu. Dhiifama sagalee ka xiqqoo ollaa fuudhuu dandeessaa? Sagaleen keen dhaga'amu hin jedhe akkam? Sagaleen kee xiqqoo hin dhaga'amu dhiifama wajjin. Anaan si dawwale ani qormaata jaalalaatirraan si dawwale. Ayyamamaadha intervii si godha. Ayyamamaadha. Ani Aishaan jedhama. Miidiyaa hawaasatirraan si dawwalaa jira. Miidiyaa hawaasatirraan si dawwalaa jira qormaata jaalalaa tirraa jechuudha. Ayyamamaadha gaaffii xiqqoo si gaafadha. Galatoomayya. Jaalallee ni qabdaa wabi. Maqaa isheetti himuu dandeessaa bilees? Ansitti mee bar qormaata jaalalaatirraan si dawwalaa jira isin jedhee madaalluma jaalala keessaniif jecha bas. Ishi maqaa isheetti himtaa? Maalin barbaachisa? Yookaan qubee jalqaba isheetti rakkoo miti. Qubee jalqaba. Barbaachisa. Jaalallee baay'ee qabdaa? Namni akka kanatti jaalallee maqaa ofii himuu sodaatu kun warra jaalallee baay'ee qabu dheetan inni bara. Waan akkasiin na aggatta. Jaalallee baay'een hin jiramu. Yaa nama 10 janajjanu nama 7 janajjanutu nama tokko maqaa nama tokko himuu sodaatu. Jaalallee keetti ni gaaffattaa isaati wabi. Okay, in qaanfattu mi jaalallee keetti? Jaalallee keetti ni qaanfattu? Akkoo ishii maqaa isheetti minnaan maal iddoo ergatti hin gaafanne? Maqaa isheetti mis hin jedhe? Maarti galcheeti. Maal jechuudha? Nama jaalattu hin qabdu? Nama jaalattu hin qabdu? Maalti galchenu namni si noyinu? Nama si jaalatu bilbila keenyaa kenna bara. Inni yuun cufata hoggaan kanatti. Si obsi kaayyoo koo. Wayye. Fattani mucaan okkee waatu jira. Warroonni maqaa isaanii didan kuni keessa waatu jira okkee yookaan Itoophiyaa irra jaalallee qaba mucaan naa amana. Silazii fattani dadaggamiti. Firii itti fufi ayyee boota naa gaddisi. Firii itti fufi. Seenuu nagaa keeti. Nagaa hodha akkana. Duwwaa sagal. 40 40 20 20 80 bala 40 80 20 ayyeetti fufi. 99 99 Boma carrashaa yoo bagala jijjiirte boma mataan hafe. Ani maqaan abbaa follow ngoone like share ngoone comment barreessuudhaan nama takka saawan jiran. Okay, maqaa sanatti bareeddu. Barraa. Abarraa. Ani inni ittiin na beeku faanusi.
Memberii mana ta'a. Memberii mana. Faanosii. Abarraa. Qoonqoonnatti jirti naante qoonqoonnatti. Guys, before follow godha before warra Duubaayiif dawwalan. Nagalchiidhaan nama takka galchaan jiru. Sheerii godhi, koppiliinkiif sheerii kee ilaalee sassi galcha. Inkaasu bareeddu. Si'a lamaan itti mokkora inkaasu. Isii ofii ajuu. Ajuu. Ayyee seen hokkam. Nagaa koodhatti fofi. Duwwaa 9. Duwwaa 9. 17. 17. 16. 16. 59. 59. 92. 92. Maqaasaa. Itti barreessuu dhaqxannaan sin buusaan bareeddu. Hoggaan birrii koo abaa akkan hin qaban. Asiin lakkoofsaan hagan ta'e itti barreessuu dhaqxe. Lakki wallaahi lakki. Maaliif keessa gad buuture? Wallaahi waan irra galee silkiirraa malee isarraa balleessuu fedheeni malee silkiin Maqaa sanatti. Shibbiruu. Okay, maqaan kee inni itti si beeku. Ajaa'ibii mootii godhadha. عزيزي المتصل إن صاحب الرقم الذي طلبته لك lakkoofsi isaa sirrii miti. 17 16 59 92. Ajuu. 92. 7 16 59 92. Kan hojjetu silkicha sirrii miti. Wallaahi sumadha silkichi. Ayyaan hojjetu. Okay, obsi itti fufi. 33 gubadhe abboo ooyin ajjeesa ayyee. 57 jeetame mee? Maqaa isaa natti. Qananiisaa. Maqaan kee yoo? Sammuu itti godhadha. Hello. Qananiisaa akkam jirta? Nagaa koodha galata rabbii. Nagaa galata waaqa. Anan si dawwalu miidiyaa hawaasatirraa. Ani kanan si dawwalaa jiru miidiyaa hawaasatirraa qormaata jaalalaatirraa si dawwalaa jira. Intervii si gochuun barbaada. Eeyyamamaadha. Qananiisaa. Hello. Indagaamu. Anan si dawwalaa jiru ani miidiyaa hawaasatirraan si dawwaluu jira. Qormaata jaalalaatirraan si dawwaluu jira. Gaaffii si gaafadhu barbaade tanaan eeyyamamaadha. Okay, galatooma yennu fayyamamuu keetiif. Jaalallee ni qabdaa? Hin qabu.